Oromiyaa keessatti gidduu kana olola guddaatu jira. ODP osoo hin taane Abiy aantummaa Oromoo hin qabu. Abiy dhimma Oromoota dagatee jira. Abiy kaayyoo ganamaa dagateetu orma gammachiisuuf fiigaa jira. Kana ololli jiru animmoo waa tokkoon isinitti barbaadu. Waa'ee qabsoo kanaaf maatiin koo biyya kanaa baqatanii waggaa 7 ala ta'an turan. Mootummaan Ameerikaa mana hiyyeessaaf qopheesse kenneefi waggaa 7 mana kireeffachuu waan hin dandeenyeef ijoolleen koo achi keessa taa'u. Jeneraal Asaምነው ከ7-8 ዓመት በፊት ወይም ከ10 ዓመት በፊት እስር ቤት እንዳይገባ እኔ ደህንነት ሹም ሆኜ እሱን ከእስር ለማዳን ባደረኩት ጥረትና ምክንያት ነው ልጆቼ 7 ዓመት ተሰደው አሜሪካ ይኖሩት። 7 ዓመት ተናግረው ያላቀው ያቃል እሱ ስልጣን ሲይዝ ታቃላችሁ። ያው ሳምንት አልቆየውም ሳስፈታው የተሸጠ ቤት አለው በፍርድ ቤት ብር ከፍዬ የተሸጠ ቤት አስፈልሻለሁ አሳምነው ከዛም ሹሜዋለሁ።